akkasii akkam ooltan fayyaa nagaa jirraa jirtu naguma akkami raa'ul jirra akkami jirtan addunyaa tanaan rakkoodha beektaa rakkummaan si yooniin usaas jettee sin usisiiftu maaliif sin dhiiftu hoggaa ati waan tokko tuffattee dhiiftee gaangistaroota jira gaafa ati tuffattee niin dhiisettees akka namni hawlaa ubarree nyaate ifiin dudubbataa jaansanii ifiin dudubbatu dubbachuun barbaachisaadha. Waan dhoysa godhamu tokko ifa yoo baafasamee godhamee gaariidha. Sababni niin anja'uuf kana. Kanaaf sagaleen tiyyanii jirti. Okay. So yo ustes nama duraan baatu yo dubbattes nama duraan baatu namni kun nu cufti Oromoodha. Oromoo taanee dhalanne Oromummaa kana namni waliif isin kan walirraa isin fudhatu garuu nama Oromoon ta'in ati Oromoodha miti jechuun nama qaaneessuu jechuudha. Kana akkasitti beekuudha. Tanaaf kana waan tokkoon reefu maxxansa kanarratti koomentii hedduun arge maaliif maxxansuun kiyya sirriidha. Sababni isaa annama ifaa fi walabatti waa dubbatu dhoysatti maaliif qabsoon nan godhu qabsoo dhoysaati miti qabsoo dhugaati qabsoo haqaati. Qabsoo dhugaatii fi qabsoo haqaa gaafaan godhu wanni ni dhoysu hin jiru jechuudha. Gaafiin uummata Oromoo gaafii dhokattuudha miti. Gaafii yeroodhaaf tarkaanfatanii bira dabranii miti. Gaafii lubbuu namaa hedduu fudhattee gaafii gatiin guddaan itti kenname. Kanaaf hoggaa gartee shimbirroonii fi jaldeessi ganda keessa deemee waan akkanaa barreessee wal keessaan ergee maqaa namaarra faabrikeeshinii hojjetu osoo namarra hin jiru jechuudha. Barreeffama isaan keessaa waliif erguu turanii waan keessaa waliin ergan anammoo durrumatti maxxansaaf. Achirra koomentii godhuu hin wallaalle hin daganneesi garuu reakshinii warra koomentii kannuutiin laaluu barbaade. Maaliif bishaan maa goohaa jenna waan keessa jirutu goosaa itti Oromoon bishaan dhagaa keessa jirutu goosa akkasi beekaa. Gantuu hattuu maal warri namaan jiru kun eenyu faadha isaan. Gantummaan yoo isaanirraa dhufte malee nama biraatirraa achin dhayne jechuudha. Barreeffama san keessa waa hedduudha agartan. Garuu waa lamarratti hin xiyyeeffachuu barbaade. Maaliif barreeffamni kun namoota hanga tokko qofarratti taargeet godhata. Maaliif nama hanga tokko qofarratti selectively filanii taargeet godhan. Qabsoo bilisummaa Oromoo tana keessa karaa humna waraana gargaaruunis Oromoo guutummaa keessa jira. Oromoota adda addaati keessa jira. Maaliif kana qofa taargeet godhuun barbaachise. Tokko naannawaan an jiru kanatti warri maallaqa guuruus warri akkaawuntii banee maallaqa itti naqaa tures eenyu katahamanii beekamaa jechuudha. Warri sadarkaa NGO'tti banatee maqaa waraana kanaatiin maallaqa guuraa tures eenyu katahee ni beekamaa jechuudha. Kanaaf kun gandummaan ja'amu kun naman qaanfachiisu. Kaganda keetii hattuu fi gantuun kee goota garuu qulqulluun biraa gantuudha jechuudha akkasitti ilaaltanii jechuudha. Maaliif hannatan waliin waan keessa jirtaniif waan waliin nagada kan oofaa turtaniif sammaqaa kaasuun barbaanne jechuudha. Oromoon qeeqamu yoo qabaate habadii qabu cufti ni qeeqama. Garuu selectively nama hanga tokko keessaa fuudhamee hoggaa fabrikeeshiniin akkana maqaa namarra katabamu gaarii hin ta'u jechuu barbaadeeti. Haayiluu gonfaadhaa wajjin bakka tana keessatti wali qabsiifama hoggaa hedduu maqaan kiyya. Warqinee gobayyooti wajjin anaa miti namni boffee nyaate anaa miti namni warqinee gobayyootii fi warra igaadangatoo qabate zoonii kibbaa diigee goottan naannaa wasanii galaafate anaa miti. Gantuun guddaan ati qaxaliyaa tana barreessee keessaan facaasaa jiru jechuudha. Okay. Gantuun guddaan odoo biyyan arkatin bishaan abbaay gurgure
sihii jechuudha. Gantuun guddaan kan soorettii caalaa baharra ramaduudhaaf hogganni bahaa akka asaasineet godhamu qabdaan. Gantuun guddaan gammachuu shaanqoo hafuudhee kibba bahaa geessuuf qe'e sihii jechuudha gantuun guddaan. Gantuun guddaan ka hogganoota jiddu garaa ilimineet godheeti namaan ifi amanuu kaayyadha jee gantuun sihii jechuudha ka qabsoo Oromoo irra shira dalagaa ture. Eenyuutu eenyu quba qabuu barbaada? Eenyuutu eenyu quba laachuu barbaada? Gantuun guddaan ka gaafa dhaabni dirqama itti kannee doolaara 10,000 itti kannee Ugaandaa dhaqii dirqama heebee hije'een fuutee bahara irratti ala baate sanii jechuudha gantuun. Isin waliif dhodhoysitanii miti aanguwaa tokko isiniif dhoysuuf hin deemuu jechuudha. Harka walirra qabduu miti harka walirra qabuuf hin deemnuu jechuudha. Lakki gantuun naannawaan anirraa dhufee goota yookaan qabsaa'oota ka bakka biraa qabsaa'oota bakka biraatiin gantuu godha gadaan jiru dabree jira. An Oromoon cufti anaaf Oromoodha. Oromoon cufti anaaf haadhotooti. Oromoon cufti anaaf dhiiga kooti. Garuu ati dhiiga Oromootii miti. Kasiin je'us ana. Ni beektaas if beektas akka dhiiga Oromoon tahin. Tolchite if beektaa jechuudha. Anaa miti kan Michigan fira kaayyate, Edmonton fira kaayyate, Colorado fira kaayyate, Dallas fira kaayyate, maallaqa waraanaa itti walitti qabate waraanaan ummata saamaa jiraadhaa jee anaa miti jechuudha. Abbaa xalayaa tana barreessite. If beekte akkamitti ka barreessite akkamitti ka facaasaa jirtus jechuudha. Why you don't come out? Ala baatee maaliif xalayaa tana maqaa keetiin hin facaafne? Maaliif barreessite miskiinootatti ergite ummataaf dabarsaa jettaan? Ummanni Oromoo tolcheenna beeka'an. Ummanni Oromoo magaalaan jiraadhu tana keessatti ummanni Oromoo tolcheenna beeka. Eenyu kante hidda kiyya maal akka ta'e maal akkaan hojjechaa ture maal akkaan hojjechaa jirus na beekaa jechuudha. Ummanni Oromoodha. Gantu akka keetii ka obboleessa ganee miti an. Haraamu akka keetiitii miti an. Kalee obboleessa kee maalitti akka gantee ni beekta? Gaafa obboleessa kee umriin itti faradamte yookaan murtii du'aatti kenname akkamitti akka obboleessa kee gantee ni beekta? Haraamu. Nama biraa maqaa xuxureessuu barbaadda. Ana dhufuu barbaadde jechuudha. Waliin tuynuu namu karaa isaa mijjaa'e haa deemuu jennee miti. Taa'uu diddee jechuudha. Usuu diddee jechuudha. Beeyladaa keessaa waatti ergattu walitti qabatteeti namarra dulchisaa jirtaa jechuudha. Kanaaf yoo adaba keen godhanne jabaa sin dura dhaab bar siifi namichi biyya keessa koree nagaa ta'e nama ficcisiisaa jiru abiyyi ramadateef garaagarummaan qabdan. Atis koree nagaa mooraa qabsoo keessa ijoollee fixaa jirudha. Itti gaafatamaa koree nagaati. Koree nagaa kan nama ilimineet gootu jechuudha. Garaagarummaan keessan tokko hin jiru. Caasuma akka isaan qabanii qabdanii jechuudha. Arrabsoon tolchuun garree okay dhaabaa gaa isa haxaliyaa tana barreessee namaan arrabsaa jiru dhaabaa gantuunis isa goobanaanis isa hattuunis isa dhaabaa gaafa isa dhaabdan namni biraan usaa jechuudha. Warri xalayaa tana maa maxxansitaa feesbuukii keetirra feesbuukii keetii haaktee jettan beekaan maxxanse anaan maxxanse. Anaatu maxxanse. Sababni isaa waan durriyyeenii fi hattuunii fi goojjamoonni Amaaraa ganda keessa deemanii maqaa namaa balleessanii waraqaa toloolii gad hawaasa keessa facaasan akkanuma fiddee maxxansitaaf. Ani abbaan kiyya
maatii Oromoo rashanne. Yaa bada ilma abbaan maatii Oromoo rashane. Abbaan kiyya maatii Oromoo rashane shaffatee gaara gale dargiin gaara galchee dhiifaman gooneef. Ati nama background akkasii qabu. Deem qoradhu abbaan kiyya goota akka makkate. Deem qoradhu hidda dhaloota abbaa kiyya maatii akkamirraa akka dhalate. Deem qoradhu haadha tiyya. Ashee Oromoo jiisii fi manamni eenyu ka isiin taate goota akka makka taate. Maatii Oromoo rasaasaa walirra afee shaffatee gaaran seenne abbaan kiyya. Maxxansitee ijoollee kannitee kan hawaasa keessa facaasa hawaasni haa beeku. Si caala diinni ni jira. Diinni mooraa qabsoo si caala ni jira. Si caala gantuun ni jira. Adaba keeyyoon teenya adaba godhi. Yoo adaban godhu jette afaan kana dheynen kireeffannu jechuudha. Dheynen kireeffannu. Oromoo gandaan diide, amantiin diide, karaan itti Oromoo hin diigin hin jiru.